mirasafatu sabatu kurfammi fiyada yabidu kirrafu micha walgay korami sensota adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa magaalaa Edmonton bitootessa 25 haga 27 bara 2016 ni geggeeffama sagantaan gurguddoonis raawwatee jira bitootessa 25 waaree booda sagantaa baniinsaa yommuu ta'u galgala keessaa sa'a 7 eegaleesi adda bilisummaa Oromoo waboo cimsuudhaaf sagantaan irbaataa ni geggeeffama bilisummaan cal jedhee numu lubbuu gaafata lubbuun as kan jiran qabeenyaan bira dhaabbachuu yaadaan bira dhaabbachuun dirqama lammii Oromoo ta'uu beekee bakkundumtuu dirree qabsoo ta'uutu irra jiraata. Bitootessa 26 ganama marii miseensota adda bilisummaa Oromoo yeroo ta'u sa'a booda sa'a 2 eegalee marii hawaasa Oromoo guutummaa wajjin ni geggeeffama bitootessa 27 barri kunis bara injifannoo bara milkii bara guddinaa bara karaa waraanaatiinis milkiilee gurguddoo ummata keenyaa fi qabsoo keenyaaf itti galmeessinu haa ta'uun jaa marii miseensota kan xumuraa yommuu ta'u leenjiin adda addaas ni kennama. Oromoodha kan ofiin jedhu hojiidhaan hojjetee Oromummaa isaa mirkaneessuu qaba malee qabsoo bilisummaa Oromootiif waa gumaachee mirkaneessuu qaba malee afaaniin Oromoodha jedhanii karaa biraatiin dalagaa diigaa fi dalagaa qabsoo Oromootiif hin taane gochuuni keessattuu yeroo ammaa kana keessatti waan barbaachisaa ilmaan Oromootii fi firoonni qabsoo Oromoo hundumti keessan naannoo Kanaadaa fi Albertaa keessatti argamtan guyyaa seena qabeessa kana dhuftanii akka irratti hirmaattan kabajaa guddaan isin gaafanna isiniin jedhu kora adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa yeroonsa haa dheeratu haa gabaabbatu dhumisa injifannoon kan keenya guyyaa kana dhuftanii gaaffii adda bilisummaa Oromoo waboof qabdan deebii keessan akka argattan shakkiin tokko isiniin jedhu teessoonsaa magaalaa Edmonton West Mountain Community Hall 109 127 Street Northwest magaalaa Edmonton odeeffannoo addaa yoo barbaaddan lakkoofsa bilbilaa 7 akkasumas 587 nu bilbilaa adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa bitootessa 25 haga 27 magaalaa Edmonton affeeramtaniitu kottaa isiniin jedhu qabsoo bilisummaa Oromoo waliin finiinsina gabrummaa ilmaan Oromoorraa kuffifna adda bilisummaa Oromoo. Uummati Oromoo waboon eessa jira fulaa kam jira maafin lollee eessa jira jedhee waggaa walgayii yoo gannaatti waggaatti yeroo walitti dhufu waboo gaafataa jechuudha. Akkasitti waboon eessa jira jedhee nu gaafachuu osoo hin taane baasii nuti lubbuu keenya kennee wareegamaa jirru kana nu fuuldura dhaabbannee nyaapha loloo jirru kana inni immoo baasii sila humna isaatiin baasee danfa isaatiin baasee qawwee fi rasaasa nuu bitee waboon eessa jira jedhee haa nu gaafatu.